Ergasii Museen dachaa Mo'aabii gara tulluu Neeboo gara gubbee Pisgaa isa fuullee Yerikootti oliin ba'e. Achitti Waaqayyo biyya sana hundumaa Gilihaadii amma Daaniitti, biyya Niftaalem hundumaa, biyya Efreemii fi kan Minaasee, biyya Yihuudaa hundumaa amma galaana isa gara lixa biiftuu jiruutti, gara mirgaas biyya dachaa Yerikoo jiru hundumaa, mandara muka meexxiitii amma Zohaaritti in agarsiise. Waaqayyo yommus Museedhaan isa kana biyyi ani Abrahaamin, Yisihaaqiin, Yaaqoobinis ani sanyii keessaniif nan kenna jedhee kakuudhaan abdachiise ati isa ija keetiin argiteetta, garuu ati achi hin ceetu jedhe. Kana booddee Museen garbichi Waaqayyoo akkuma Waaqayyo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti in du'e. Waaqayyo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee Beet Pe'ooritti isa hin awwaale. Haa ta'uyyuu malee amma har'aatti iyyuu namni iddoo awwaala isaa beeku in jiru. Museen yommuu du'e sana nama waggaa 120 ture. Iji isaa in dimirmifne, humni isaas irraa in hir'anne. Israa'eloonni dachaa Mo'aabitti guyyaa 30 Museedhaaf in gaddan. Kana booddee yeroon boo'ichaa fi gaddaa in raawwatame. Iyyaasuun ilmi Nuun yeroo sanatti Museen harka isaa waan isa irra kaa'eef hafuurri ogummaa isa keessa guutee ture. Israa'eloonni isaaf dhagahanii waan Waaqayyo karaa Musee abboome tures in godhan. Ergasii raajiin Waaqayyoo fuula fuulaan beekee kan akka Musee takka Israa'el keessatti in kaane. Raajiin milikitaa fi dinqii hundumaa biyya Gibxiitti Fara'oon irratti, hojjettoota isaa hundumaa irratti, biyya isaa hundumaa irrattis akka hojjetuuf Waaqayyo herge. Humna guddaa fi gochaa sodaachisaa isa Museen guutummaa Israa'el duratti agarsiise kana hundumaas kan godhe in kaane.